Maaloo akkam babbareedu isaan akka isaa itti uffatanii deemu. Ana dhaabaa nam tokko akkatti nan se'atiin beeku. Wanti nuti barreessu iyyuu birrii 3 galeera. Obbo Jaaraan jiran miti? Injiraan isaan amma baanis. Afuuftuu akka keetii kan sila. Olgash hin ajjeerna. Akka kanaanaa dhangalaasu hunda haadha keenya. Ajab. Har'as fiigicha moo? Aagaan koo maal balleessi? Jalis. Kottu anatu siyaadha na gubi. Ittiin xiqqaa ture. Gooftaan kiyya uummata kiyya. Egaa dullumni dhufuu isaati jechuudha. Nama ajjeesu maanta. Boontuu mana jirti. Lagee. Sammuutu keessan jiru, sammuu. Kolfaa sa'i. Colgate. Tole milkoofne egaa fiilmii koodee daawwanneetiin booda kan milkee ijoollee deebine nuti hedduu gammanne ati hoo? Anillee baay'een gammade. Dhugaa miira natti dhagahame si ibsuun baay'ee natti ulfaata. Waliif TV qophii sona aartii keenyaa tokko jennee eegallee jirra. Qophii sona aartii keenya har'aadhaani eebba fiilmii koodee gama keessaniin gahu. Fiilmiin kun akkamitti hojjetame? Taatota akkamitti irratti hirmaate? Direct kan godhe eenyu? Producer isaa eenyu? Qabiyyee akkamiidha kan inni of keessatti qabateetiin hin jiru. Egeree fiilmii Oromoo boruu irratti ammoo miira akkamiidha kan inni gaaddisa akkamiidha kan inni kaayetiin jiru. Abdii akkamiidha kan inni koreetiin hin jiru kan jedhu eebba fiilmii koodeedhaan wal qabatee jiru gama keessaniin gahuudhaan as Ilillii International Hotelitti argamneedha kan nuti jirru. Egaa eebba fiilmii kana irratti hirmaatota akkasumas taatota fiilmii kana irratti hojjetan waliin turtiin taasisna. Egaa koodee fiilmiin directorri koodee fiilmii komeediyaan Waaqoo producer isaas akkasuma milkiidha. Egaa ofumaaf taatoo ta'anii ofumaaf produceraa isaanumtummoo qopheessitoota fiilmii kanaadha. Egaa kalaqaa entertainmentiidhaan qophaa'ee kan dhihaate Kofiin tiimiin koodee jedhanii fiilmii bareedaat fi hawwataa ta'e tokko akka isaan gama keenyaan gahan abdii guddaa qabna. Egaa yaada hirmaattotaa akkasumas ammoo fiilmii kun egaa ilaalamee booda ammoo miirri daawwattootaa maal fakkaatas jedhu gama keessaniin keenya qophii sona aartii keenya har'a gama keessaniin kan gawan Daraartuu Nagaash gama gummaa kaameraatiin Lammii Solomoon waliin jira. Haga xumura sagantaa keenyatti waliin turaan affeerraa keenya turtii gaarii. Simboo waltajjii Oromooti bakka deemtanitti kolfaan kan nu kolfisaadha kan isin beekamtani. Koodeen kun akkamii waanuma kolfa kanaan komeedii kanaan wal qabateedha moo fiilmichi? Tole galatoomi. Koodeen jeneriinsa akkuma isaamaa ture fiilmii komeediidha. Fiilmii dheeraa komeedii jechuudha. Akkuma jettu yeroo baay'ee komeedii maanii beekamaa irraa haga ammaatti illee waltajjii garaagaraa gaafa deemnus inni kunis fiilmii baay'ee komeedii ta'edha. Jechuun kan nama bashannansiisu baacoo baay'ee nama bashannansiisu jechuu dandeenya. Fiilmii jeneriinsaa komeedii ta'e jedhameeti kan ibsamu. Koodeen akkas. Koodeen egaa tiimii Kofiin tiimii keessaniin
kan hojjetameef natti fakkaata miti hunda goggoroo tiimiidhuma keessaniinidha. Mee abdiin fiilmii Oromoo irra jiru maal fakkaata guyyaa har'aa immoo gamina akkuma ilaalaatiin jirtu gara keessa seennee fiilmicha walumaan ilaallee boodas walitti deebina garuu haalli jiru akkasiin abdattanidha. Dhugaa dubbachuufi baay'ee magaariidha jennee yaadna. Beekamaadha gaa hojiin fiilmii dadhabsiisaadha. Dadhabbii baay'ee keessa darbee as ga'ee baay'ee tureera iyyuudha erga jalqabame. Barreeffame guyyaa har'aa ga'uun isaa gahu. Tureera erga barreeffame waggaa gara afuriifaatti hin deemu waan akkasiifaa ta'uu danda'a garuu ediit gochaamaa irra deddeebi'ama. Hojiin isa kanaa immoo erga jalqabee gara waggaa lamaatti dhiyaata waan akkasiidha. So fiilmii magaarii fiilmii bareedaadha jennee yaadna sana keessatti hawaasni keenya yeroo ammaa kana baay'ee makaka'umsa gaariitu jira. Isa duriirra jechuudha jijjiirama gaarii jira akkuma walii galaatti kanaaf iyyuu har'allee akkuma argitu namoonni hirmaachuudhaaf dhufan hedduudha. Nullee gammachuu guddaan nutti dhaga'ama jechuudha. Kanarras baay'ee eeguutu hin taane waanuma sirrii ta'edha. Aga yaadnetti garuu bareedaadha baay'ee nama kaa'adha. Egaa nuti seennee walumaan daawwannee yaada daawwattootas keessaa wal bira qabnee ilaalla walumaan keessa seenne. Tole ulfaadhaa galatoomaa ilaallee immoo walitti deebinee ol lolla. Ulfaadhu galatooma. Galatooma guyyaa har'aa fiilmii koodeetu bakka kanatti nu qabeetiin hin jira. Mee abdiin gama fiilmii Oromootiin jiru maal fakkaata? Fiilmii koodee immoo akkamitti eegaatiin hin jira? Isinis galatooma waan nu affeertaniif fiilmiin afaan Oromoo amma sadarkaa guddaarra ga'ee jira jedheen yaada. Tarkaanfachaa jira. Baay'ee haala gaariirra jira. Gama fiilmii koodeetiin walaalle immoo fiilmiin koodee baay'ee bareeda. Akkuma laaltukaa koomedii irratti xiyyeeffateeti. Koomediidha. Koomedii of keessaa qaba. Uummata keenya bashannansiisa jenneeti hundumtuu akka aktara tokkootitti irratti kan hirmaate. Keessumaayyuu dargaggoota lafaa dhufaadhaa dargaggoota kaatanii hin quufne irra jiran akkasuma kanasiin jechuu barbaada. Kaleessa har'aa fi kaleessi aartii Oromoo maal fakkaata? Hankaleessatii fi anarraa walitti dhufu har'a gaariirra jirra. Waaqayyo galannaa ga'uuti. Ijoolleen keenyas lafaa dhufaan dargaggeessi bakka bu'aan kunis hojjechaatuma jiru. Fiilmii istaandaardii qabu hojjechaa jiru. Ogummaadhaanis taanaan gama kaameeraattiinis akkuma argitu kana fiilmiin isaa fiilmii ajaa'ibaati kan hojjechaa jirani. Kanaafuu kana caalaa immoo amma immoo kanaan booda immoo hin dhuunfanne jennee yaadna. Kanaafuu fiilmiin bareeda. Kanasiin jechuu barbaada. Haadha galatooma egaa koodee walumaan seennee. Egaa achumatti wal argina mee ilaallaka waan fakkaatu. Tole galatoomii biqilaa guyyaa har'aa fiilmii koodee irratti wal arginee jirra. Meetoo kan fiilmii koodee keessuma seennee haala jiru hin hubanna. Mee ati fiilmoonni akka kanaa kun qophaa'uun isaanii atis akka ogeessa fiilmii tokkotti haalli jiru maal fakkaata? Bakkeerraa gaafa laaltu baay'ee tola. Fiilmiin koodee yeroo dheeraa yeroo isaan hojjechuu jalqabanii ka'inaan beekaa yeroo dheeraatti fudhatanii hojjetanii. Koodee waan baay'eetu adda godha maaliif jaanarri isaan qabatanii dhufanii koomeediidha. Fiilmiin akkasii afaan Oromootiin amma ammaatti yoon dogoggoruu baadhee nama hojjete hin beeku reeffuma hojjetamaa jira. Kanaaf waan addaa ta'ee ilaaluuf hawwiidhaan hin seenaa. Atis yeroo baay'ee fiilmiiwwan garaagaraa kan keessa dabalatee kan namoota hedduus yeroo eebbisiistanii jirtu. Garuu uummanni akka miirri uummanni yeroo fiilmiin garaagaraa eebbifamu fiilmiis ta'ee gama kitaabaanis guutummaan aartii keessatti hirmaannaan uummataa yeroodhaa gara yerootti maal fakkaata? Ati duraanis kan kee irratti hin jira ammas kanarratti wanti garaagarummaa qabu jira wanti abdii qabu immoo jira. Dhugaa dubbachuuf gama fiilmiitiin akka sabaatti baay'ee dudduubafnee jirra. Hojii isaa irrattis daawwataa horachuu dadhabuu irrattis daawwatootis dhibuun booddeetti nu hambisee jira. Maaliif saba miliyoona 60-50 ofiin jecha fiilmii tokko eebbifamee miliyoonii tokko guyyaa eebbaa nama hammamtu argamaa sana booddee hammam siniimaarra tura yeroo hammamii isa jettee gaafa laaltu baay'ee hojii baay'een akka nurra jiru kan agarsiisudha. Hawaasi keenya immoo dhugaa dubbachuuf fiilmii irratti hubannoo inni qabu baay'ee amma kana ol kaadha jennee dubbachuuf hin beeku. Kana jedhee waan dubbadhu hin qabu garuu waan kan isaa sappoorti gochuudha. Yeroodhaa gara yerootti. Haga tokko. Wanta abdii qabuun ni mul'ata. Egaa kan kaleessaar har'a wayyaa kan irraa immoo boru wayyaa
maaliif bara eelaan ilaalame nama shantu ilaalee hidhamaa ture har'a immoo sanarra fooyyee qaba akka bal'aa saba bal'aatti garuu hojiin gama fiilmiitiin hin jiru waan ta'eef waggaa tokko keessatti fiilmiin 5-4 kana kan darbe kan yeroo itti eebbifamnes waan jiruu fi jijjiirama guddaa qaba jennee afaan gunnee dubbachuuf hangama kootiin konfidensiin adawwata. Ati akka ogeessaatti yeroo yeroodhaan itoo fiilmonni ba'anii yeroo yeroon eebbifamuun barameera ta'eeti tarii odeessinis sanuma hin miireeffata jettee yaadda hanqinni gara ogeessaatiin jiru hoo dadhabbiin fiilmii keessa jiru. Inni guddaan dadhabbiin gama fiilmii keessa jiru ogeessa bal'aa dhabuun keenya nu miidheera. Maaliif namni fiilmii afaan Oromoo tokko hojjeta yoo jabaate lama hojjeta sabooddeen isaa ogeessa horachaa hin jiru. Dhugaa dubbachuuf fiilmii hojjenna fiilmii Oromoo fiilmii afaan Oromoo yeroo jedhame odeeffamu malee fiilmii meeqa qabda yoo jettee ilaalte qubaan lakkoofta attee yuutuubii irra waan search goote meeqa akka argattu hin argita. Kanaaf waan hin hojjetamne irratti hojii guddaa jira jennee dubbachuun soba. Miidiyaa irratti yeroo dubbannu fiilmii afaan Oromoo yeroo dubbannu akkuma fiilmiin meeqa hojjetame biyya biraa dhiisnee fiilmii afaan Amaaraatiin hojjetamu ilaaluun gaadha. Waggaa tokko keessatti yuutuubii qofaa fi 100 oltu hojjetama. 200 amma 200tti hojjetama. Hanqina ogeessaati moo nu biratti maaliin jettee yaadda? Tokko hanqina ogeessaas akkuma jirutti ta'ee saawwa abbaan gaanfa cabse ormija jaamsaa abbaan kan isaa kan utuu hin jabeeffatin ogeessota jiran utuu jajjabeessee kasaan ogeessota biraa horan amma hawaasichi hin goonetti wal qabatee dhuma jira. Gama hundumaatiin wal qabatee jira. Dadhabbiin hawaasa biras jira, ogeessa biras jira. Gama mootummaatiinis baay'ee jira. Keessumaa mootummaan gama kanarratti zarfii fiilmii irratti xiyyeeffannoo addaa waan godhee hojjetes waan hin jirree fi nu ulfaata. Jira jennee dubbachuuf baay'ee soba ta'a. Dhugaa kan koodee immoo booddee walitti deebina. Tole haa ta'u galatoon. Tole solaan guddaa galatoomi guyyaa har'aa kana sitti walitti dhugaa beekaa fiilmii koodeedha kofiintii miigaanu kolfisiisuudhaan kan isaan beekamani fiilmii kana keessa seenee daawwanna garuu maali akkamitti akka isaan irraa barteeni fiilmii akkamii eegda? Yaa maal sitti fakkaate ijoolleen kun yeroo hundumaa bakki isaan jiran kolfa jira bakki isaan jiran utuun jaallatiin haasoftaa jaalalatu jira kanuma irraan ka'uun kolfaaf baay'ee reeddii ta'een deemaa jirani. Maaf qophaa'een jira yaa. Atis akka ogeessaa fiilmii tokkotti fiilmiin afaan Oromoo yeroodha gara yerootti jijjiiramnis ni jira jedhu warri hayyoonni as keessa jiranii hojjetamuu isaarra qofa osoo hin taane hawaasni hirmaannaan hawaasaa akkasitti yeroo fiilmiin kun fiilmiin eebbifamu hawaasni duukaa bu'ee jajjabeessuun isaa yeroo gara yerootti akkamitti fakkaata? Waanidha tokkoffaa maal seete amma fakkeenyaaf ati cidha wayii yookaan dhangaa wayii qopheessite yoo nama waamuu irratti akkaataatti nama waamtudha kan murteessu. Amma ijoolleen kun yoo ilaalte baay'ee beeksisoonni garaagaraa hojjetamaniiru namaan illee namoota garaagaraan keessaan quunnamaniiru hagumati waamicha kee miidhagfatte namni sii dhufa tokko isa lammaffaan immoo indaastiriin fiilmiin Oromoo yeroo yerootti daaddee dhumarra jira amma garuu akka kootti fooyyeensi guddaan jira jedhee yaada. Baay'ee fooyyeensi jira. Ati akka taatu qofa osoo hin taane akka ogeessattis keessa jirta gatii ta'ee fi fiilmonni amma gara afaanota biraadhaan yoo ilaalle ji'ootaan torbaniin waggaatti fiilmota hedduudha kan oomishamani gama afaan Oromootti gaafa dhufnu immoo darbee dhageenya eebba fiilmota haaraas diraamaas jechuudha. Kuni hanqina gama ogummaatiin jiruudha immoo aartii Oromoo keessatti danqaan kun akka dafameen hin oomishamneef rakkina kan ta'e maal jettee yaadda? Inni guddaan wantoota ammatti kaasteef inni guddaan tokkoffaan rakkina faayinaanshaal yookaan rakkina maallaqaa jira. Inni lammaffaan uummanni Oromoo baay'eensaa baadiyyaadha kan inni jiru. Akka biyyaatti yoo ilaaltu magaalaa Finfinnee kana bakki fiilmti biraan yookaan inni argisiifamu magaalaa Finfinnee kana immoo uummati keenya baay'een hamma galaa irra malee hin jiru. So manni itti waa argisiistu hin jiru yoo ta'e namni dhufee si ilaalu hin jiru yoo ta'e seema tokko gaafa eebbaa qofa namni dhufee si ilaale isa boodaan dhufu. Sun hanqinoonni kun jiru ittaan sun immoo dhiibbaa kana dura sirna gabrummaa kana dura ture irraan kan ka'e afaan kana fiilmii hojjettu gulaalamuun maaluun wantoota baay'eetu itti maxxanfama namni fiilmii hojjetus waan ija gaariin ilaalamu namni fiilmii kana ispoonser godhus abbaan qabeenyaa sin sodaata sun foobiyaan isaa ammayyuu nama keessaa hin baane garuu amma wanta fooyya'aa jira jedhee yaada.
Sakalee sararama wayyaa kan danqaa ta'e dhufe moo wantoota kanneen ni jettee yaaddu. Egaa keessa linnee koodee fiilmii walumaan daawwanna. Atis kolfaaf qophooftee jirta. Mee garasumatti malee booda irratti immoo fiilmii kana akka yaaddeef maalti hanqina qaba isa jedhu moo walitti deema? Tole ulfaadha. Ulfaadha. Kana duuba namoota hedduutu jira. Namoota nuun qarshiidhaan illee afoordii gochuu hin dandeenye garuu jaalala nuuf qabaniif, jaalala aartiif qabaniif jecha akka dinqiitti nu bira kan dhaabatan namoota hedduutu jiru. Isaan kan fiilmii kana duuba kan jiran hundumaa karaa hundumaatiin fiilmii kana duuba kan jiran baay'ee galatoomaa ulfaadhaa jecha ittiin si galateeffadhuun qabu fayyaanaa ta'a ana waaqoo amaanuelii wal biratti beektu. Yeroo dheeraas nu wajjin turreerra. Fiilmiiwwan gaggabaaboo siitkoomii baay'ee waliin hojjeteerra. Har'a garuu guyyaan kun anaaf isaaniifis ispeeshaalii anaaf guyyaa addaati. Baay'een gammada. Isinii wajjin yeroo amma kanaa deemee bu'aa baay'ee waliin dabarsinee yeroo milkaa'aa kana argachuu keenyaaf guyyaa kana milkeessuu keenyaaf walii wajjin kana milkeessuu keenyaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Baay'een gammada. Hiriyoota obboloota jechuun natti ulfaataa waaqoon maatii koo wajjin waggaan dabarsa caalaa asii wajjin yeroo dabarsitu baay'eedha. Baay'een isin jaalladha jecha ittiin isin ibsan qabu. Yoo akkaataan dhaabbii koo nama lallabu fakkaate dhiifama waldaa tokko jallee. Hundi keessan iyyuu nu kabajanii fiilmii keenya ilaaluu fi addanatti waan argamtaniif baay'een guddisee isin galateeffadhaa baay'ee galatooma. Asumaan immoo namoota ani baay'ee jaalladhu hojii isaanii baay'ee kabaju Yoosii Galoo Galaanaa Gaaromsaa Yoosaan Geetaawun Leencoo Fiqiruu fa'aas jiru al tokko hamilee naa kennaaf. Sirba dhaggeeffattu eessatti bartee wantan immoo taaksiin fayyadamu jiru warra waldaa dalgana ilaalaa jiraatu. Ji'a ja'an darbu kan naa dabali yaadde. Siruma biraan dhufa yoo ammaate. Baay'ee galatooma asna fuulduratti gammadaan fa'aa jiru abdiisaan fa'aa burukee fa'aa hunda keessan maqaan eebbituu danda'u Dooktar Naafi Addisoolan Saamishaa tuuta diraamaa kiyyoo baay'isoo akka carraatee kan walirra bu'ee diraamaan kiyyoo har'a ilaalamee xumurama. Kutaan dhumaa diraamaa kiyyoo asuma jira jechuudha. Inni ilaalle waan ta'eef carraa addaas ni qopheessineerra warra addana jirtan. Attamitti akka dhumu achumaan dhufanii isaan gaafachuu danda'u. Walakkaatti sitti himnanaa jedhanii eegaa jirani. Asumaan immoo namoota inni akka dhuunfaa kootti baay'ee galateeffachuu barbaadutu jira. Warra kaan miikiin galateeffatee ture sila. As ga'uu koo fi har'a fiilmii kana hiriyoota koo wajjin iskiriiptii isaa barreessee daayirektiivii isaa ofii kootii hojjetee sadarkaa kana ga'uu koo fi namoota gahee guddaa taphatantu jiru. Inni jalqabaa akkamitti akka iskiriiptiin barreeffamu. Iskiriiptiin sun akka itti barreeffama, kaaraakteriin itti barreeffama, aktingiin itti barreeffame nama jalqabaaf iskiriiptii akka barreessu na gargaare tokkoon galateeffachuu barbaada. Bakka jirtuutti ol kaatee dhaabbataa biqilaas. Kiruun miidiyaa addana jirtan hundi keessan nu kabajanii waamicha keenya kabajanii addana dhufuu keessanii fi baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa isiniin jedhaa. Dhumarratti galateeffadhee fixuu kana hin dandeenye sagantaa kana akkasitti akka miidhaguu fi galma kana eeyyamsiisuu keessatti piroosesii guddaa kan wajjin deemee akka obboleessaatti waan rakkanne isa gaafachaa bakka hundumaatti nu wajjin ta'ee kan nu gargaaraa ture obboleessa keenya jedhu baay'ee na hangafa abbaa keenya gammadaa olaanaatiif hamilee guddaa na kenna. Isaan bakkeetta waraanaa sagantaan taa'an bichoo dandeenya baay'ee galatoomaa. Challenge hamma kana booda
hojiin kun akkasitti milkaa'ee namni ilaale immoo akkasitti gammadee reakshinii akkasii gaafa nutti agarsiisu baay'een gammade baay'ee. Bu'aa ba'iin fiilmii kana keessa jiru maal fakkaata ture? Bu'aa ba'iinsaa egaa inuma ulfaata amma aartiin keenya bu'aa ba'iinni qabullee wal fakkaata yeroo baay'ee xinnoo kan keenya fiilmiidhuma aartiidhuma Oromoo kan xinnoo ishee chaaleenjii isaa ulfaataa gochisiisu maarkeetingii isaati. Baasiin itti ba'aa garuu hojiidha galii argamsiisu turre jiraata. Yoo mallee galiin argamsiisu ta'ellee kisaaraa kan biraa fi saaxiluu hin qabu jechuudha. Garuu kan keenya yeroo baay'ee daawwatamuusaa hojjetamuusaa kanarraan kana fedhima maarkeetii isaa irratti hin xiyyeeffatamu. Rakkinni ispoonsaraa jiraachuun kun chaaleenjii guddaadha. Fiilmii kanas piroodiis kan godhesi Adaamaatti kan inni hojjetame fiilmii hedduu nama hawwatudha. Egaa tiimiin kun irra caalaatti yeroo mara jedhuu hin danda'ama koomeediidhaan kan isin beekamtani. Fiilmiin kun illee koomeedii dheeraa akka afaan Oromootiin jira jedhee yaadu isa jalqabaadha jedheetiin yaada. Koomeedii baay'ee dheeraa hedduu namatti toludha. Tiimiin kun koomeediidhaan alatti fiilmii siireesii hojjechuudhaan wanti itti yaaddan jiru. Yeroo baay'ee namni koomeedii siitkoomii waan akkasiitiin nu beeka. Amma garuu karoora akkasii qabna. Fiilmii siireesii ta'e hojjechuudhaaf karoora qabna. Garuu waan si ajaa'ibu fiilmii siireesii sana hojjechuurra koomeediitu irra baay'ee ulfaata. Nama kolfisiisuun qoosaa jechuu miti. Seenaa tokko bifa nama bashannansiisuun namatti himuu jechuudha malee qoosuu miti. Kanaaf inni nama kolfisiisuun immoo salphaa miti. Sanumayyuu ta'e garuu amma immoo isa namni nu beekuun ala karaa kan biraatiin immoo fiilmii siireesii ta'een immoo dhufaa jirra mudatti. Industiriin fiilmii kana maal fakkaata? Keessumaa immoo isin fiilmii kana eebbisiisnee amma ilaallee ba'aadha kan nuti jiru reakshinii namaa hedduu namatti tola. Wanti baastanii fi wanti gali hagam walgitanii qaba? Waan walitti dhiyaatu qaba? Hojii biraaf nama kakaasaa? Egaa akkuma sila sitti meedha. Maarkeetingiin hojii aartii keenya baay'ee duubatti hafee jira baay'ee. Dhimma maarkeetingii kanaa irratti infoormeeshinii namni qabus dhaabbattoonni garaagaraa qabanis baay'ee gadi bu'aadha. Biyyuma kana keessa iyyuu ta'e afaan kan biraadhaan kan hojjetan nu caalaa dhimma maarkeetingii kana irratti hojjetu itti milkaa'u yeroo baay'ee. Kan keenya garuu rakkina maaliitu jira seeti? Ispoonsar jechuun yookaan dhimmi walii wajjin hojjechuu kuni kadhannaa miti. Fakkeenyaaf kanan hojjedhee dhufe waan ta'eef na gargaarii miti akkas miti. Walii wajjin hojjennaadha. Inni waan irraa fayyadamu qaba. Ani immoo waan irraa fayyadamu qaba. Walii wajjin hojjennaa. Isa jedhudha mee dhimma kadhannaa miti. Xinnoo ishee inni kun nu biratti gadi bu'aadha. Ilaalcha akkasii akkas jedhee illee nama komachuudhaaf illee miti garuu dhimma maarkeetingii irratti gadi teenyee hojjechuu qabna. Garaagaraas dhimma kana irratti yoo xinnaate taa'anii nama wajjin haasa'uun waan tokkodha. Taa'aniidhuma maaloodhaan natti qabattee dhufte dhaabbata tokko wajjin immoo akkamitti hojjechuu yaaddee jedhanii taa'anii nama wajjin haasa'uun mari'achuun iyyuu waan tokkodha. Aadaa kanatu jajjabeessinedha. Egaa daawwattoota keenya amma kan argamnu daayirektara fiilmii Koodee komeediyaan Waaqoo birattidha. Waaqoo egaa kan nuti amma wal argine fiilmii Koodee egaa daawwannee baanee boodadha. Amma iyyuu na kolfisiisuuf jecha akkatti naasa'uudha waan jira. Mee yaadni ka'umsa yaada fiilmii kana akka qopheessattis ka'umsi fiilmii kana maal ture? Ka'umsi fiilmii kanaa hiriyyummaa irratti wanta hundaa'edha. Akkuma maqaa isaarra jiru Koodee jechuun hiriyyaa baay'ee walitti siqan jechuudha. So hiriyyaa taanee akka tiimiitti koofin tiimiidhaan waggaa baay'ee hojjenne hiriyyummaa amma sana keessatti bu'aa baay'ee wajjin dabarsine sanumarraa kaaneetu hiriyyummaa keessatti gatii waliif kaffaluu danda'amu bifa immoo xiqqoo bashannansiisaa ta'een agarsiisuu yaalli sanarraa jalqabe. Amma fiilmii amma laallee baane kana keessatti seenaan dhugaan keessan tiimiin kun waliin dabarse hin jira. Isa warri kaan durba jaallatan seenaa dhugaadha. Seenaa dhugaan amma kanatti hin jiru garuu al tokko kaarakteri yeroo nama laattu kaarakteri sana eenyu danda'a waan jedhuufi. Waan baay'ee waan waliin dabarsee fi tarii wanti tuqame achi keessa. Lakki hin jiru iddoo tokkotti hin jiru. Tokkotti seedu qabannee irraa iddoo tokkotti garuu immoo hin jiru. Hin jiru. Dhugaati fiilmiin Koodee kan eegneen caalaa hedduu nama bashannansiisa. Koofiin tiimiin immoo yeroo baay'ee hojii koomeediidhaan kan isin beeknu. Waa ba'ii fiilmii kana keessa ture maal fakkaataa dadhabbiinsaa milkaa'inni isaa har'a gahuunsaa yaada waggaa meeqaa ture faajjii yeroo meeqaa keessa?
dhugaa dubbachuuf iskiriptichi kan inni yaada isaa jalqabne almost waggaa 6 ta'a. Achi booda iskiripticha tuma sirreessinu tu haalli faayinaansiis nu mijatin haalli hojiis nu mijatin waggoota baay'ee turre erga waraabbitti galle immoo waggaa tokkoof walakkaa ol hojjetame. Beekta gaa hojichi ispoonsara malee hojjetame. Baasii hojii fiilmii kanaaf bee hundumaa giibii keenya keessaa baasne sanaaf jecha chaalenjii baay'eetu nu mudate jechuudha. Sana caalaa immoo yeroo lookeeshinii itti waraabdu lookeeshinii hedduun Finfinnee keessatti kan namaaf hin eeyyamamne jiru. Harka caalu kanumaaf jennee seetingii isaa magaalaa Adaamaa goone yaa so lookeeshinii akka garaatti argachuu fi namoota akka garaatti argachuun baay'ee nama rakkisa. Caalaatti immoo dhaabbattoonni oomisha isaanii beeksifachuudhaa fi yeroo koronaa keessas ture fiilmichi kan hojjetamaa ture. Carraan walii wajjin hojjechuu baay'ee hin argamne. Sanuma sanatu chaalenjii guddaa ture. Egaa as ga'eera gaa. Milkaa'ee nuti sitti bashannannee bohaarree baane egaa hojii ciccimoo fuuldurattis akkasiin argannu abdii guddaa qabna. Kaleessarra har'a wayyaa aartiin Oromoo kaleessarra dabartanii tiimiin kun hojiiwwan hedduudha kan daawwattoota hirmaattotaa biraan ga'e. Koodeenis akkuma jirtu ta'e isa xumura isatti aanuuf abdii hin qabaata industiriin fiilmii kun. Eeyyeen abdii numa qabaata. Chaalenjii masaatu yookiin bu'aa ba'isaatu baay'ata malee industiriin fiilmii Oromoo guddataa jira. So warri nu booddee hojjetan immoo kana caalaa hojjetu warri isaanitti taanu immoo sadarkaa Hooliwuudiitti waan isaan hin hojjenneef hin jiru. Nuyi gahee keenya taphannee deemuudha. Warri itti taanu immoo kana caalaa akka hojjetan immoo abdii guddaan qaba. Dargaggoota amma kaka'aa jiran gaafa laaltu immoo baay'ee si onnachiisa. Fiilmiin yoomiyyuu qoosaadhaan uummata Oromoo waliin jiru kan isaan irraa eegamu bukkee dhaabbachuu bashannanu. Eeyyeen yeroo hundumaa nu bira dhaabbatanii ilkaanuma isaanii ispoonsarii nu haa godhatan. Egaa ispoonsaruma ilkaanillee nu biraatiin hambisina dhaara waaqonni guddaa galatoomii waaqo hedduu gammanneerra keessuma xumura fiilmii kanaa nama hedduu kan nama bashannansiisudha. Mee waan addaa waan ati as keessatti fiilmii kana yeroo hojjettan wanta ati hin daganne hundi isaa isiniif hin dagatamu garuu wanti mee akka tokkotti naa kaastu. Al tokko sa'aatii laaqanaa booddee waraabbii jalqabnee waraabbii waraabnee fixnee manatti gallee gaafa waraabbii sana ilaallu saawundii riikardiin gallee inni saawundii waraabbii. So siini sanarra deebinee waraabneerra halkan sun halkan ulfaataa ture halkan lama walitti rafne aaris qaba gaddas qaba wal hubachaa madeemti yaa sana faatti kuni asumatti Finfinnee qofatti ilaalama moo fuutanii magaalota Oromiyaa garaagaraa irra deemuudhaaf yaada qabu? Magaalota Oromiyaa hedduu isaanii irra deemna. Achi deemuuf karoorsinee jirra. Haala tokko tokko mijeessaa jira. Siniimaa bakka itti agarsiisnu galmoota adda addaa mijeessaa jirra. Oromiyaa keessatti qofatu hin taane immoo biyyoota alaayyuu biyyoota garaagaraatti biyyoota Arabaattis, Awurooppaattis, Ameerikaattis agarsiisuuf karoora qabna. Egaa yeroo gabaabaa keessatti dabaree iddoo hundumaan qaqqabsiisna. Filannoo amma yeroo Oromiyaa keessatti futanii bahuuf jettu mi'as daawwattoonni hawwiidhaan akka eeggatanii fi Oromiyaa keessa bakka akkam akkamii biyya eessa futanii deemuuf yaadaatu? Egaa ni beekta magaalota Oromiyaa hedduu isaanii keessatti bakki itti fiilmii agarsiisan muraasa maaliif fiilmii agarsiisuu fi siniimaatti agarsiisan si barbaachisa galma miidhagaa si barbaachisa kana magaalotni hedduun qabu garuu magaalotni muraasni immoo hin qabaanne jiru garuu maqaa mada'uuf amma Adaamaa, Amboo, Naqqamti, Shaashamannee iddoo kana keessa deemuu fi dursa. Isaan kun dhiheenyatti bakka deemaman? Dhiheenyatti bakka deemamanidha. Achi booddee immoo ilaallee bakka hundumaatti immoo agarsiisna jechuudha. Kanaaf daawwattoonni keenya egaa abdiidhaanii koodee fiilmii akka nuti ilaalle akka nuti miireeffanne kana isinis egaa bakka isin jirtanitti isinii fidanii dhufuudhaaf kofiin tiimiin waan hunda xumuranii qophaa'anii jiru. Baay'ee wajjumaan deemna kaatis achitti simatti interviiyuu na godhe. Thank you. Fiilmii koodee daawwannee amma yeroo miira isaa waliif qoodaadha kan nuti jirru ati ogeessa tiyaatiraadha fiilmiis diraamas hunda keessa hin jirta mee akka sanaan koodee akkamiin ilaalta? Koodeen waan koodeen waliif oolu waan koodeen waliif godhu namni akkamitti koodee isaatiif akka jiraatu gatii akka kaffaluu ammam gatii kaffaluu akka qabuu fi akka danda'u fiilmiin keessatti of ilaaledha. Kan biraa immoo yeroo baay'ee kolfi nurraa fagaateera. Siiriyees wantoota ta'an keessa ishuu keessa waan jirru. Yeroo kanatti immoo koodeen akka malee nu kofalchiisee waan guddaa dhaamsa guddaa nu dhaame. Fiilmii baay'ee bareedaa na hawwate natti tole. Ogummaatiin akkamitti ilaalta? Akka ija ogummaatiin akkaataan caaseeffamni istooriinsaa baay'ee bareedaadha. Filoonsaa yaa'iinsisaa baay'ee namatti tola. Akkaataa kaasti itti godhan amalli taatotaa fi kaaraaktarri kennamee sun kaasti bakki namni bakka sanatti kaasti ta'e sun baay'ee walirraa deemu.
inni baay'ee wal qixa. Dabalataan sinematograafiin isaanii baay'ee bareedaadha. Piroodakshinii baay'ee bareedaadha kan argine. Haalli itti qajeelchanis asiin gaafa eegne asiin gaafa eegne asiin. Kanaaf bakki gipheellee itti uuman bakka baay'ee bareedaa bakka noottis hin taane akkaataa gipheen itti uumame. Walumaa galatti koomedii keessatti yeroo baay'ee gipheen booldi ta'ee mul'atu. Kana irratti garuu gipheellee akkaataa itti arginedha. Kanaaf baay'ee bareedaadha baay'ee hin jaalladhe. Harka Caaluu dogoggoruu baadhee ogummaa tiyaatiraa irratti kan ati dabarsitu garaagarummaan isaa daawwattoota keenyaaf qophiin kun qophii sona aartii waan ta'eef fiilmiin akkasumas tiyaatirri garaagarummaan isaanii kamtummoo irra caalatti cimina qaba yoo jedhu bu'aa bahii qabaata. Tiyaatirrii fi fiilmiin wanti isaan tokko godhu hin jiraata wanti isaan gargar isaan godhu hin jiraata garaagarummaa isaa irratti gaafa haasofnu. Tiyaatirri wanta laayivii daddarbu taateewwan fiilmii keessatti arginu tiyaatira keessatti sin argina. Taatonni hin jiru, istooriin hin jira, gipheen hin jira, wantoonni achi keessatti arginu hin jiraata. Garuu tiyaatirri maaninni laayiviidha baay'ee hin ulfaata kan jedhamus kanaaf kallattiidhaan tamsaasaa seenaan isaatis ta'e taateewwan sunniin kontiiniitii itti fufiinsa wanni jedhamutu jira. Kontiiniitii sana laayivii achumatti eegamaatiin hin deemu. Fiilmii gaafa ta'u garuu waraabbiin isaa guyyaadhaan guyyaatti ji'aan ji'atti seetingii achi keessa jiru sana yoomessa sana eeguudhaaf fiilmii keessatti lokeeshinii isaa filattee yeroo isaa eeggattee kan galgala waraabdu galgala guyyaa kan waraabdu guyyaa yoomessa sana akkaataa sanaatiin qindeeffata. Tiyaatira gaafa ta'u garuu yoomessa isaa waltajjii irratti hojjetta, laayitiidhaan hojjetta, siinariitiidhaan hojjetta, diyaaloogiidhaan hojjetta. Carraaqii baay'ee gaafata yoomessa sana fidachuudhaaf. Eeyyeen achuma irratti hojjetaa jirtu rakkoon tokko doosii mudate kat gootee wanni action jettu hin jiru. Achitti taana improvise gootee si dhukkubus dandeechee xumuruudha tiyaatira keessatti. Kanaaf tiyaatirri baay'ee ulfaata. Fiilmiin isin ulfaatu jechuu miti. Eeyyeen achirratti amma fakkeenyaaf laayiviidha. Miirri tiyaatira irratti barbaadamu achuma irratti sa'aatii sanatti ta'uu qaba. Bo'uu qabda taanaan gidduudha namni dhufee waan si gubu akka buusu si kennu hin jiru. Achumatti bo'uu danda'uu qabda fakkeessuu hin dandeessu. Gaafa fiilmii ta'u garuu waraabbiidha. Waan barbaadamu sana goonee kat goonee itti deebinee waraabuu hin dandeenye. Wantoonni kunniin garaagarummaa isaan lamaan gidduu jiru haga ta'e in ibsa jedheetiin hin yaada. Oromootiin tiyaatirri xiyyeeffannaa itti kenname gara mootummaatiinis gara dhaabbilee dhuunfaatiinis wanni xiyyeeffannaa itti kenname galmi tiyaatiraaf jedhamu hin qabnu nuti. Fakkeenyaaf nuti tiyaatira gaafa hojjennu siinariitii tootaalii yoomisa sana fiduudhaaf waltajjii irratti hojjenna waan hundumaa. Sun immoo koostiin isaa baay'ee guddaadha. Nuti amma gahee tokko taphataa irra magaalaa Bishooftuu keessatti 2009 irraa kaasnee giddugala leenjii banneeti kan hojjetaa jiru. Barsiisaatiin jiraachitti. Ijoollee baay'ee sooradheera. Tiyaatiroota haga ammaa nuti tiyaatira 6 hojjenneera. Haga ammaatti Oromiyaa irraa Adaamaa, Finfinnee, Shaashamannee akkas jedhee naannee kan agarsiise nu qofa. Odeessiin isaa maal fakkaata? Odeensiin tiyaatira reefu baraa dhufa malee after all tiyaatira odeensiinis bal'aa hawaasni bal'aan hin beeku ogeessotaan alatti. Hawaasni bal'aan tiyaatira maal akka ta'e hin beeku. Tiyaatira jechuun diraamaa waltajjii irraa gaafa jetteetti salphata. Kanaaf namni siif hin seenu kadhannee maal jennee erga seenaniin booddee garuu kaka'umsa guddaatu keessatti horatan baay'ee jaallatu. Kanaaf faayinaanshaali baay'ee cimaadha. Wannoo barbaada taatota hedduu barbaada. Taatonni har'a ati amma umurii kanaan akkaataa kanaan hojjette waggaadhaan booda tiyaatira saniin hojjenna gaafa jettu tariitii heerumtee ulfooftee maal furdaattee maal taatee dhufta. Kanaaf bakka kee nama biraa leenjisne jechuudha nama biraa leenjista. Taatee waltajjii irratti ta'u sunniin immoo baay'ee ulfaataadha. Namni dhukkubsataa maal ta'a mudannoo hedduutu jira tiyaatira keessatti. Hanqinni taatoo hin jira, faayinaansiin hin jira, galmi hin jiru tootaalii. Odeensiin hubannoon hawaasaa tiyaatira irratti qabu hin jira. Ekspiraansiinis hin jiru fuuldura tanaan dura tiyaatiroonni baay'ee hin hojjetamu. Oromiffaan tiyaatiroota baay'ee yaalii godhaniiru. Garuu tiyaatira haga kana fakkeenya godhannee itti deemnu baay'ee hin qabnu. Galatoom dhugaa dubbachuuf fiilmiin koodee fiilmii ajaa'ibaati. Hojii isaan kanaan dura hojjetan irraa kaasnee waanuma eegaa turre illee irraa argine. So anis fiilmii kana keessa qaamaan jiraachuu baadhus dudduuba isaa jira. So hojiiwwan hojjetamaa jiran dudduuba hundumaa keessa tureera. Kan hin jechuu barbaadu fiilmiin kun fiilmii ajaa'ibaati. Fiilmii gaariidha. Kana caalmaa maaliin inni ibsare? Walaloodhaan. Walaloodhaan immoo fiilmii ibsuun hin ulfaata.
Garuu hundaafuu dhugaa baay'ee itti gammanne namooti baay'een dhufanii daawwataniiru daawwataa baay'ee qaba. Uummanni Oromoo hojii isaanii akka isaan jaallatan anillee hojii isaanii akkasuma isaan faana jiraadhu illee baay'een jaalladha. So waanuma baay'ee jaallannu tokko waanuma irraa eegnu tokko agarree garuu akka dhaamsaatti kan isaaniif dhaamu hojii kana jabeessanii akka itti nuuf fufanidha. Hojii kan biraas akka irraa eegnudha. Osoma fiilmii Oromoo keessatti Oromoon fiilmii baay'een qabu. Fiilmooleen hojjetamaa jiran baay'ee muraasa. Qulqullinni isaanii kwaalitiin isaaniis akka durii miti. So fiilmii bareedaa akkasii gaafa agarru immoo itti aanu fiilmii haaraa tokko fiilmii hawwataa tokko akka irraa eegnu nu godha. So gara fuulduraatti egeree aartii Oromoo akka isaan ta'an nama shakkiin qabu. Akka waan isa akka isaan harka jirutti mul'ata. Eeyyee. Eeyyee. Warroota fiilmii koodee keessatti hirmaatan keessaa intalleeqis bareedu nama bakkeetti argamtee jirti. Mee maqaa kee fi haalli achirra jiru maal fakkaata? Maqaan koo Diboora Isiif jedhama. Fiilmiin akkuma argitanii fiilmii bareedaa ture. Fiilmiin kun baay'ee miti yaannee kan hojjenneera. Uummanni Oromoos itti gammada jennee yaanna. Fiilmiin kun achitti fiilmii irratti narsii ta'een hojjedhe. Akkuma argitan muraasa baay'een hojjenne fiilmii irratti garuu haala addaadhaan immoo dhufna jennee yaanna. Jalqabaa keetti fiilmii? Fiilmiin kun kan jalqabaa kooti. Maal fakkaata kofiin tiimiin yeroo hunda nama kolfalchiisuudhaan kan isaan beekaman yeroo fiilmii kana hojjetanii miira akkamiitu ture isin gidduu? Baay'ee jaalala nu gidduu jaalala ture. Fiilmiin kun yeroo baay'ee kan isaanitti beekaman fiilmii kolfisiisuu qofa hojjetan turanii. Amma garuu haala kanaan immoo dhufneerra. Booriftaan immoo haala addaan dhufne jennee yaanna. Tole giftii koo galatoomeera. Galatoomeera. Kabajamoo daawwattoota waliif TV egaa eebba fiilmii koodee irratti argamne miira daawwattoota akkasumas qopheessitoota akkasumas immoo taatonni buleeyyiin yaada akkamidha kan isaan qaban egeree fiilmii Oromoo irratti kan jedhu gama keessan hin gahaa turre egaa fiilmii koodee kan baay'ee nama hawwatu gama koomeediin kan qophaa'e fiilmii kana qopheessee kan barreesse Waaqoo Geetaachoodha akkasumas immoo pirooduusar kan godhe Milkiidha daayirektaras ta'anii akkasumas immoo barreessaas ta'anii akkasumas pirooduusaras ta'anii fiilmii akkas bareedu kana nama biraa gahuun bu'aa bayii akkamii qaba jennee isaan waliin yeroo gaarii dabarsinee jirra. Fiilmii koodee immoo egaa bakka Oromiyaawwan kutaawwan Oromiyaa garaagaraa irratti akka inni qaqqabee daawwatamuu fi qophiirra akka isaan jiran gamanumaan nu dheeraadha kan isaan jiranii. Egaa fiilmii koodee kan hedduu nama hawwatu gama koomeedii ta'e akka fiilmii Oromootti illee jalqabaadha jedhamu kan danda'u koomeedii dheeraa haala kanaan nama hawwatu qopheessanii haala bareedaadhaan gama keenyaan gahaanidha kan isaan jiran. Egaa eebba fiilmii koodeetti argamuudhaan kan isin biraan gahaa turre sumarratti golamnee jirra. Kan isin waliin ture Andaraartuu Nagaafi Lammii Solomoon Garamaa ogummaa kaameraaf teeknikaatiin na waliin turte taasiseera. Sagantaa irraa walitti deebina haga torbeen kan nagaa saniif haa ta'u gama kiyyaan nagaatti. Hojii hojjettu dhabde. Kottu hojjedhu deema nama hojii sii kennu dhabde. Aqeeyyuu na didani malee. Isatu yeroon isaa hin ga'aan jedhe natu. Maaltu? Hin ga'a yeroon hojii dhabu. Hojii ajaa'ibaa tokkoon qabadhee dhufe. Hojii kana immoo nama itti amanuu ofii koon amanuu dadhabeessitu danda'u jecha. Sida ajaa'ibu. Waa qola qopheessuudha. Lakki. Hojii ati dandeessu. Siif ta'a hojichi kanaaf jedhee. Hojichi maaloodha nama keessumsiisuudha kaaffee keessatti. Maaliifin immoo yaade kanaa gara fuulduraatti kaaffee qabaanna hidhee yaade anaafati. Gaafa kaaffee qabaannu hojichi haaraa akkasitti hin taanetti amma jala muuxannoo argachaa deemuu qabda. Baay'ee salphaadha immoo hojichi baay'ee salphaa. Galii gaarii argatta baay'ee salphaadha garuu. Yeroo kaaffee qabaannu ani keessumsiisaan ta'a jechuudha. Lakki. Keessumsiisaatti dabalee hin to'atta sorra keessumsiisa. Haa ta'u. Garuu digirii baratanii keessumsiisuun hin cimu. Keessumaa immoo namni akka koo beekamaan. Digirii qabaatanii calchidhanii taa'uun hin cimu. Hin cimu hirku. Hin cima. Kanaafi hojiin kun hojii biyya kana ta'ee hojii tuffannaaf malee hojii guddaa hojii kabajamaadha. Biyya kan biraa biyya guddatan keessatti ittiin maatii jiraachisuun siin jedha. Hojii dinqiidha kun. Hojichi immoo baay'ee salphaadha akka hojjetamu sittin hima. Baay'ee salphaa. Tole. Wanti sirraa eegamu waan salphaadha. Inni dhufa namni ho'aa moo qabbanaadha. Keessaati moo alaati. Maal ajajamu. Harka akkas gootee gadi jettee kabaja. Maal ajajamu. Kan. Keessaa moo alaa. Ho'aa moo qabbanaadha. Jalqaba mayyuu ati
akkasitti lafatti baduun sirran turre. Hojiin kun dinqi. Itti dabalataan wantan si akeekkachiisu namni gaafa inni qarshii kaayee deemu fakkeenyaaf deebii qaba yoo ta'e qarshii 10 deebii qaba yoo ta'e abbaa 5 keessa abbaa 5 jijjiirama 50 deebii qaba yoo ta'e abbaa 10 5 deebiste. Maaliif egaa? Maaliif akka inni ta'e galgala garoota achi baatuun sitti hima. Haa ta'u sun. Qabattee eessa dhuftaa? Ana bira dhufta. Eessan siin jedhee? Ana bira. Eenyu bira? Ana bira. Ana bira. Ana bira eenyu? Kana maal sitti fakkaata? Baay'ee gaarii. Itti walii galeera nan hojjedha. Siiteera miti? Kanuma. Anamman siif dhama utuun ofii koof dhamee yaan hirko. Hamman siif yaadutuun ofii koof yaade yoo maxinnaati itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii fi ijaarsa dandeettii biyya naanan ta'a. Dhugaan sitti hima. Intaata. Wanti kun garuu qabatamaadha amma tiyyaatti mu yaaddeenii waa'ee hojii koo yaaddeenii itti mu. Tiyyaa ibsa baasi yoo barbaadde abbaa barbaaddetti qabatamaadha hojiin kun. Dhugaa eebi. Qabatamaadha. Itti amanati. Yaada qabdee aduma irratti. Keessaa moo ala? Maal isin ajajamu? Ganaan fayyadamaa. Dursamee kaffalama moojimaata haaraadha. Mana keessa hoogganaa amma godaatti namni jijjiirameetu bifa haaraan hojii jalqabneetu. Akkas ta'e? Eeyyee. Buna tokko naan. Buna tokko keessaa moo ala? Eessatti si beekaa? Eessatti si beeka? Fuulli kee haaraa midhaanaaf? Anis fuulli kee haaraa miti garuu lafa si beeku. Wajjin barannee laata? Fuula kee garuu beeka? Anis fuula kee beeka garuu haaraa natti hin ta'a. Tolee buna tokko. Aha. Hattuu miteeti? Na bartee haa? Hojii kee miti akkamittiin hin bahu? Si gadhiisan hin baatee jis? Amma isa dhiisaatti maal isi ajajamu? Hoogganaan jiru mana kana? Keessaa moo alaa si jiru? Anatti qoosuu jalqabdee? Qoosaan jiru manni amma isa dhiisaatti maal ajajamoo dheedha? Hojumaatuma manichaati. Maraatuu ishanii mana kanaa? Maraatuu si jalqabee jechuudha? Maraatuu miti nu sammuu qabna hojii dhabne malee. Sammuu annaa qabda qaba. Maal akka fasin maashinaatu fi? Sagalee kee gadi qabi maal taateeti maal siif dhufu? Maal taateeti akka nama tokkotti wal hubannu seerri iyyuu ati bilisa illee na gadhiise. Attee baate kaa kenna attee baate chis. Maal anatee baani? Dhiisi malee akkas hin ta'inati maal siif haadha? Buna tokko naaf. Kot. Aafu. Qoricha gootee yoo naaf deemu maal hin beekan? Nattaaf barbaadu fayyadamu. Galatoomaa. Sila fuula koo na bartee ammati. Amma yaada koo na barte. Anna keessi bareera. Namummaa keessi bareera. Akka tammaa isaa irratti qoricha mitiituuni haaduu keessa kaayee fideeti garaan koo nan ciisu beektee. Si ciisee yeroo ammoo? Gaffattu utuu kaffalee taa'ee amma kana naasofsiifte. Gaffalaa. Jedhaa. Jedhi gaa guyyaa nagaatti sittaa baru. Kottuu nattaasee mataa na cabse. Maarra koo jiramu wattuu yeroo inni jiru. Wattuu yeroo inni jedhu dhagaan ture. Ati maashinichi sitti iyyeetu gurri kee kana eenyu akka ta'e adda baasuu dadhabeera. Isatu waa'ee hojii isaatiin itti haasaa ture. Ani immoo dhiisee deem gorsaa ture. Hanna kana dhaabii gara hojii kabajamaatti galechaan ture. Waa gurra na sinanii gurra garuu. Waca maashiniitu gurra siseen saniti. Dhageessee ta'e isa sitti haasa'e garuu. Isa dhageessee ta'e nageenye. Waan nageen qabu. Haa ta'u. Hojii kee hojjetu Tolee naguma na barbaadani? Nama baay'ee barbaadamu goote si barbaadu sun taane waa si gaafachuun barbaade. Yoo ture yeroo darbe wal barree ture garuu rooba laame inistiraakteriin egaa amma boo'ichaa wayii deemaniiru. Boo'ichaa? Nama isaan baay'ee jaallatantu jolaan miidhame. Qarshii walitti qabsiisuu ijoollee. Nyaachuufoo ofii du'anii siin jenneem nama jolaa du'een siin jedhe. Tole hin taasisan. Akkami kutaa keessan amma utuun dhufee amma waa isin barsiise akkami iddoo inistiraakterii rakkoo qaba. Gaaffiin baay'isu ijoollee keessan. Gaaffii?
Gaaffii sirriitti jira daree keenya. Koorsiin istiraakteriin kennanii gaaffii ijoolleen baay'ee gaafatu kan isaanii immoo. Dhugaa itti dhugaa akka addaatti. Barnoota isaanii gaaffii duwwaa. Ani unan gaafadha istiraakterii. Isa gaasaanuma gaafattu dhiiseera isa dhiisiiti. Akkamiin talli isheenii bakka buutuu daree sun. Iftii moo? Kaleessa dhufteetti isheenii. Kaleessa turteetti. Kaleessa turteetti. Maali anoo edas bilbileenaan bilbilan kaastuu. Eda. Amma ganama kanas bilbileenaan bilbilan kaastuu. Eda yeroo ittiin garuu gara galgalaasin bilbilan. Jechuun koo. Eda jechuun koo dogoggoreen ganama irraa bilbileenaan bilbilan kaastuu hin jedhe maali dubbii qotaa. Ani yuyyaa laafin ture garuu cufaadha bilbilishee. Mooraan kun natti toluu didee nagaa natti fakkaattu isheen yaafachi. Kaleessa turteetti maal taate waa maal taate? Jirtetteere. Jirti kaleessa turteetti. Yeroo hundumaan bilbilli isheenuma yaala garuu maaf akka bilbilli ishee kun rakkisu naan galle naaf. Yeroo hundaa bilbiltuu moo sin? Yeroo hundaa bilbiltuu moo jechuu kooti? Deemi. Deemi jikee baduun jedhe. Maal taatee laatee? An kan na dhibu gaafuma jalqaba wal agarre gaafa jalqaba wal sin barsiise sana bilbila kee fidii ammuma jedhee rakkisaa ture barsiisaa lammii. Anaanoo na dhossaa attam in bilbilaa calluma jedheemu dhimma hojii dhimma daree barnootaa dhimma barumsaati kan inni bilbilu waan biraan bilbilu naasoo lammii. Maal jechuudhaan istiraaktar halkanii guyyaa bilbila malee halkan sa'aatii 9 bilbilee na eegaa kan irraa kaasu. Borsaatiidhaan gara daree akkasiin galtanii fedheeni yeroodhaan kilaasii galaa jechuuf hin bilbilinaan jedha. Halkan sa'aatii 9tti bilbileemu. Halkan sa'aatii 9tti bilbile. Nama sitti hin fakkaatin gaafa manni dhufee natti hidhameen seexanatu dhufee natti hidhameen gorsees itti mees akka barsiisaa ta'e. Mooraa kana keessatti waa'ee barumsaa fi waa'ee hojiitu walitti fida barataa fi barsiisaa kan jedhurra deebi'ee itti meera. Beeku kanaan booda tarii geggeessuu dandeenya mooraa kana keessa. Garuu istiraaktar gaarummaa qabu. Lammiitu gaarummaa qaba? Lammii matu nama gaarii ta'e gaarummaa qaba jechuudha. Barsiisaa hundi lammii. Mee maalidha gaarummaan isaa? Amma fakkeenyaaf waa'ee xiqqaa yaaddeenaa nu jedhanii namumti maqaan isaa galmaa'ee jiru yoo biiqabu. Amma fakkeenyaaf qabadhee bayyaatu. Kanumaaf bilbila irraa kaasayyuu malee. Tuqaan kun waa'ee tuqaa yaaddeenaa namni maqaan isaa galmaa'ee jiru ba'aa qaba. Kana gaarummaa gootee natti haasoftu miti. Ani hamaadha gaafa. Kan keessan baay'ee nama yaaddeessan istiraaktar. Waa tokko sitti himaa. Barsiisonni akkasii jiru darbanii. Waan isaan isin fayyadaa jiran isinitti fakkaata arra gaafa teessedhaan. Sin gubaa jiru isaan. Bakkeetti daaraa taate. Bakkeetti daaraa ta'urra mooraa kana keessatti daaraa ta'uu keessantu asitti gubachuu keessantu sirriidhannee sirriitti isin barsiifnaa gireedii sirriitti isin kenna. Isin garuu gaariidha kanaa bilbila irraa kaamnaa kanaa maal jedha waan biraan matuunnaa seeyyuu hin nattochuudha si yaadanii mana sana. Hin ta'u kun immoo amma duraan barataa na gubaa ture tokko jira. Barataa miti seexan. Yoodanii istiraaktar. Roobaa. Roobaa? Roobaan nama sitti hin fakkaatin seexanatu mooraa sana keessa deema seexan bofatu mooraa sana keessa deema. Gubadhee yeroo hundumaa haga har'aatti namni na gubu isa. Lammaffaa immoo namitti tuqaan kun itti dabalatteetti mooraa kana keessatti. Barsiisaa lafti. Lakkin istiraaktar roobaan illee akkas miti. Akkas yaaddan miti inni baay'ee nama gaariidha. Mucaa gaariidha. Qaxalee mucaatiin. Dhiirri baay'een gaafa durbatti siqu isuma bofatu. Bofa isuma seexanatu ergama rabbi ta'e isinitti siqa. Hin beektan hin argitan garuu isin. Roobaa jechuun sin iddin. Yeroo isin ol duukaa ilaalutta iddinnaa rabbi mucaa kana gargaara. Maatiin itti dadhabaa jiru. Rabbi bofa kana sommi hamaa kanatti hin kennin yaa rabbi edeen kadhadha. Kanaaf irraa baay'ee wajjiniin iyyuu hin deemin. Baay'ee wajjiniin hin kolfin wajjiniin naannoo. An sittin himaa irraa of eeggatu. Waan gaarii isin yaada. Waan gaariin isin yaada akka barattoota kootiitti. Akkasiin jiramtan maal jettee? Maalis ija koo ajaa'ibsu. Illustratör! Ergo! Illustratör!
Barsiisaa kooti. Buna maali si instructor? Ergo. Oh. Attam jirti si. Nagaadha instructor. Attam. Nagaadha si. Yee akkam. Nagaa jirtu. Galatoomi baay'ee ulfaata. Eessa? Instructor. Nagaadha jirtu. Nagaadha si. Maal jette duna? Najjira asii hojii hin jalqabe instructor attam isin. Nagaa. Nagaadha instructor. Hin dhuftuu kaafee kana instructor isin. Ergo. Settasi beekaa. Suuraa wajjin kaanii beekna. Ilaagaa. Ishee beekaa sirrii attam nagaadha attam baga nagaa dhuftan. Ergo. Oh gargar. Attam dhuftanii ani dhuftuu sedhee yaadeen beekuma. Maal jette duna? Gamtaadha. Gamtaatu as nabiti. Isin dhibu? As keessaa kaaffee kana keessaan hojii jalqabee naan jedhe. Isin dhibu jedhe gamtaatu asii gadi hojjedhu naan jedhana. Baay'ee eessaa fiddanii dhuftani reeshee. Mee isa dhiisiiti. Waggaa amma kana sitti dadhabee si barsiisee yeroo akkasitti hojii jalqabdan miira wantoota jechuu dadhabee. Attami moosirraa bareeda. Anis hojii dhabeeni miira koo to'achuu dadhabeen asitti gadi. Dhiifama xinnoo kolfaa irraa mukaa'in. Baay'ee attama hojii. Hojiin bu'aa bahii baay'ee qaba. Bu'aa bahii baay'ee ajaa'ibaa qaba. Hojiin anuu badaasii amma kanattis ulfaatanii yaaduun ture gaa. Hojiin amma kanatti cimaa jedhee yaadu. Akkuma barachuu salphaadha jedhee yaadu. Haase. Yoom jalqabe? Maalis ni yaadu fure? Harka walitti rukutuutti bareedina keessaan bahin jira. Amma mee gamtaadhaa kan fidee iddoo hojii kana keessatti geessee akkasittiin hojii hojjedhu akkasitti sitti uwwisee. Eeyyeessa dhugaa. Ofiisaa moo? Mucaa miidhadduu argattan immoo. Isa dhugaa mucaa miidhadduu isheenis miidhadduudha isinis miidhamoodha isinis. Isinis miidhamoodha dhugaa. Barattuudha mooraa keessatti argiteetti miti barattuudha waa tokko tokkotti muufini wajjiniin as gorre malee. Malee iddoo biraa bultanii iddoo biraa turtanii dhuftanii. Utuma deemnu waa dhimma ta'e wayiitti haasa'uuf jedheeni as gorre malee maal barattuudha beekta miti. Malee iddoo biraa bultanii iddoo biraatti barsiiftanii dhuftaniire. Baay'ee mucaa miidhagduudha garuu isa maal isaanii jaallatte garuu. Nuyi barattoonni iyyuu jaallachuu nutti cime inistiraaktarii tuqaan kennanii maaliif kennanii qarshii hin qabani. Maaltu garaa kee wakaksi godhe beesa. Maaliif maaliif. Ilaame. As erga hojii jalqabdee sinuma gad naquudha. Baay'ee garuu maalan godha amma kana sini mucaa bareedduu argattan garuu. Buna nuu fiddaa buna lama. Haa ta'u buna dhuddaatis maalitti dhudda? Sukkaaratti dhuddaa? Atau ani ijoolleen durbaa sukkaaran jaallatu instructor. Ani xiyyaarrattan beeku. Maare kunoo jira. Afaan faa kaasin qabaasin sukkaarri gaariidha. Sukkaarri jireenya namaa mi'eessa. Jaalallee goshee jalqabaa sukkaarri jedhee waaman ture baay'ee sukkaara jaallatti. Kolfi isaanii ittiin tolu. Baay'ee namatti tola dhugaa. Maali duddare? Buna lama, buna tokko, buna sadi. Lakki. Bunuma lama nuu fidi. Ofii keef dhuguu barbaadde? Lakkisaa dhugaan oolaa. Asiin dhufe immoo. Hojii hojjetta waan ta'eef dhaqiitti bunuma lama. Taphachiisaa garuu. Ijoolleen durbaa taphiisa jaallatu. Taphachiisaa. Dhuguma utuu kubbaan argamee iyyuu wajjin taphattanii badu. Ergo. Deemu? Haa ta'u. Ofittis qabaa maa fagaattanii teessu reedeni mana ofitti ijoolleen yeroo ofitti qaban jaallatu durbi. Ergo. Miti ree. Ergo. Miti yoo. Ergo. Miti yoo. Ergo. Ofitti yeroo qaban jaallatu. Ergo. Xiyyaata akkasiifi. Buna. Xiyyaani ofitti qabeennaan inni akka hojii hin qabne irraanfatti. Buna fide. Haa ta'u. Buna fida haa ta'u. Buna lama. Manajjee qabe kooni amaluma isaati guyyaa tokko argiteetta miti
akkasuma waggaa sadii guutuu hojii barbaadeetu rakkoon biyya kanaa rakkoodha. Hojii barbaadee kun ammoo hojii argatee mucaa sitti fakkaate. Mucaa sitti fakkaate. Ganna qafa deemee jireenya isaa. Jirturi ofitti hin qabne. Hin qabne. Dhugaa booduma ofitti qabaa iddoo biraatti. Iddoo biraatti ofitti qabaa ammaaf hin ta'u. Sukkaarri lama ta'e. Ilaame. Tokko si qabadhaati ati ishee kana qabadhaati. Erko. Anaaf ishee gidduu waan biraan tokko jiru bara. Barattuudha dhimma biraan fideen jedheeti haasaan hin ga'u hin geenye. Hin geenye haasoftee hin beektu gidduu kana. Hin ga'ame. Jedhaa gaa sukkaara itti naqadhaati bunni hin dhufa ganaa danfaa jiraati. Tole. Utuu ofitti qabdanii gaarii ture garuu. Rakkoon qabu reeqiti. Waan irra kaa'atan kana. Ammasitti kana ciniin ati miidhamte namni ofitti si qabu sun jiru. Maatii yoo nama naati barumsarra hirtedhanii yaadu akka isheen asii. Dhaqi buna fidi. Haa ta'u fayyadamaa asii kan. Dhaqi buna fidi. Taasaa asii immoo. Haa ta'u ministeera. Buna fida. Erko. Buna lama. Erko dhaqi. Dhaqi. Hojii hojjetu nama kan biraaf isa jajjabu. Haa ta'u jajjabu. Kilaasiin jiran si haa jiraamu. Hojii jirta. Dhaqi. Ofitti qabaa gaa. Dhaqi. Itti siqatis. Dhaqi. Boollatti gadi si haa qabu. Garuu namatti tola instructor xaxabataa wayiidha. Namatti tola. Erkoon. Hin taphata. Uumama argitanidha. Hin taphata hin kolfisiise nama kolfisiise. Namatti tola. Keruma kolfaa gara wacaa gara san kanatti gadi yaa'u. Ay generation. Ay dhaloota kana. Giifti akkasitti si yaadu. Akka nama si yaadu, akka nama isin yaadu tokkotti, akka nama barataaf yaadu tokkotti tokkoffaa barsiisaa lammiirraa of eeggachaa warra kaan sirraa eegu. Inni guddaan bofi inni guddaan sun immoo rooba. Bofichi isin iddeenaan duutanii. Akka goonu kaaffee biraa deemnaan bunni isaanis natti hafu hirkoon dhufee naannoo naa subsiisu waan tokko waan isitti musa dheeraate yoo deemne wayyuu. Buna jiru tadi si jalqabu enist eessa dhaqanii? Instructor. Deemanii haa? Si bira jiranii jedhe. Gurra keetti maa kyaatoo buustee ati waan nutti fakkaata. Akkasii haa ta'u gaasa. Kanan jedhu maal godhe deetti maanaajirri kottu kan hinaan jedhe. Waa fayyadamee beelata. Maal gochaa oolte maal balleessaa oolte? Waan tokko hin balleessine yeroo keessumsiisaan oole nama waan si dhibu inistiraaktarii biyyoo dhufanii keessummaanii deeman. Keessumsiisaa oolte. Keessummeessee manii hin fayyadamne hin deemanii garuu. Maal hojjetaa kun? Kun maal? Yeroo namni fayyadamuun booddee herrega yeroon cufa akka irraa akka hin beekne ammuma addan irra jiru walitti hidhee galgala herrega cufa. Herrega saga nama banan irraa fuudhuu irraa asumatti. Asuma turaa jechuudha. Amma shaayii tokko buna lamaa fi maakiyaatoo lama as immoo shaayii tokko sukkaara laman ajajame. Waan si fadhufu hojichi si ta'e namni si baay'ee si ta'e. Kanaaf egaa kottu qodaa kee fudhu deemnee naan jedheef. Eenyu? Maanaajerichi. Qodaa si qabda turu ta'eeti. Qodaa wayii qaba. Dhugaa qodaa faayidaa hin qabne tokko. Kana ofirraa baasne. Kana. Maala nuu waan adda addaan godhadhe nuu. Meesas. Nama operaasyoonii gochuu fedhuun fakkaadha naan jedhan akkas. Baay'ee hojiin itti dhumaa irra deemani gaa'ee. Baay'ee hojii baay'ee akka dinqiitti hojjetta. Isa kanas isas paastaa. Ofirraa baastaa isas. Anammoo maali akka nama ofirraan baasneetti namatti hidhe. Amma qodaa kana cuftee deemtaa jechuudha. Herrega sanbaneeni deeman deemu. Herregi banaan taa'u jedhan addana. Akka seenaa kaaffeetti herregi banaan taa'u.
Kanaaf hojjetee takka dinqiitti. Baay'ee arra baay'een hojjedhe no. Akka guyyaa jalqabaa miti. Tiippiin fuune? Tiippii ani dhalarraa bilisa hin kenna tajaajila. Baay'ee. Akkasumatti hin kenne. Kottu fudhadhu uffata kee hin deemnaa. Maal uffata fudhadhee deemuun qaba? Uffatichi isin ilaallatu. Qodaa kee fudhattu reessa moo? Kunooti qodaa isa faayidaa hin qabne yoo fuudhee deemaan jira kottu. Akkasii. Arrasi daree qabda moo inni uffattee mooraa keessa naannoftu uffata kana? Mooraa keessa man jirutti kan ofirraan baasuu wedhe almee kanaa sa'an. Gaafa mana galu balbala kanarra gaafa ga'u malee hin baasu kana. Ani immoo galgaluma yoo uffattee raftaa jedhee yaada. Isa nan baasa. Nan baasaaf galgaloo. Yeroo hundumaa mooraa kana keessatti yeroon si argu kanuma hojii waan si arguufi waan uffattee maraftu nanna kee natti fakkaachutti ka'anaan teellaa keessa. Barataan maaliin nu kaba jiree kana yeroo baaseen agartaniitu barbaaseen argite barataan. Beekumsa. Beekumsa bakka bu'aan kun. Laa beekumsaaniti si kabaja barataan malee uffata maaf gogaa nanna keetti hin hodhanne hin jiruun beekumsa qabattee beekumsaaniti. Maal taatanis maa wayyaa kana jibbitanis wayyaa kana irraa dhimma maalii qabdu? Instructor maal taatanis maa wayyaa kana qabdanii nama jibbitanoo maalii? Jibban qabu jibba uffata kana irraa qaban garuu uffata kana keessa dhokattaniitu waan kan biraa keessa nessuu barbaadu. Kana keessa waan meeqaa meeqa dhoositanii of golgitanii ittiin maal mul'isuu barbaadda beektaa? Ani barsiisaadha. Ani beekumsa qaba jettanii wanta inni uffatichi silaasin irraa barbaadu hin qabdan isa golgitu. Isa dhoksitu barataa ittiin maal gochuu barbaadu miliquu barbaadu. Dubbii keessa isa sorgoo qabu kan danda'an mee dhiisaa mee kaleessa moo gaafa isin baatanii daree keessan seeneen barsiisedhee maal isin maaliif ijoollee amala balleessitan isin? Hundumtuu gaaffii gaafataadhaan harka kaase maal garee maaliif gaafatan hunduu? Maal gaaffiin gaafatu sana maal hojjeta daree barnootaa maal hojii dhufa? Barataa lammi maal hojii dhufa barataan gaaffiin gaafatu ta'ee jennaan maal hojii dhufa? Ani amma ni seenee kan hunda kanaa deebisuuf dirqama irra jiraare ana. Akkasiin itti barsiistan rakkoo qaba jechuudha. Maaliif gaaffii baay'isaa barataan? Akkasiin itti barsiistan rakkoo qaba. Hankoo amma gaafatanii gaaffii. Badaa bataa waliin dhukkubsinu nuti. Kanaaf amma gaaffii baqattanii dandeessu akkasitti. Mimmilixxanii dandeessu ka. Gaafachuu qaba. Akka isaan gaafataniif kakaafna nuti. Gaafa kakaafnu guutummaa isaa beeknee deebifnaaf miti. Garuu barataan gaaffii kaasuu shaakaluu qaba. Waan isaan galle gaafachuudhaaf isatti guddifna nuti. Isa kakaafna malee hunda isaa deebifnaa miti. Garuu immoo gaafachuu qaba barataa. Deebisuu immoo qabdu. Kan barataa kana hundaa waan hin deebisuun qabu keessuma keessaa tokko lama yoo yaalladha malee. Gaaffii barataan gaafatu hunda deebisiin jedhee. Hin deebisuun jedhe. Ilaameen instructor yaadi keessan gaarii ta'etu garuu barataan hundumtuu gaaffii kaaseef gaaffii hundumaaf deebiin jiratanii yaaddusin. Gaaffii hundumaa deebisuu hin dandeenyu gaaffii hundumaaf deebiin jiru. Kanaafuu maal gootu beektuu waan isin gorsu. Gaafuma barsiistanii akka inni gaaffii sanaaf deebii ta'utti barsiisu. Akkas gaafa jettu ani barsiisuu hin danda'u. Instructor mootummaan barsiisuu hin danda'u. Nun utuu barsiifnuu deebifnaadha. Isinuu jettan kaa. Ani jenne. Ani jenne. Ani dhalootuma kanaa jiru walitti qabeessi barsiisuu yaadeera gaafati jalqaba dhuftee kan jedhu bees hin himne lammii. Mee afachuu sadii isaatiin instructor. Akkam ture boo'ichi kale isaas ni ta'e. Baay'ee gaarii ture. Baay'ee gaarii ture si gaddisiisa baay'ee. Barsiisata? Namni gaafa akkanatti akkanatti. Instructor. Erkoo. As dhufaa jirtaa? Eeggadhu. Ani moo biqiltuu kanaaf iyyuu hin sodaadhe. Nan fiige as gidduu. Nan fiige. Gubbaa gabbuute moo abbaa qolaa? Barrisa seega. Barrisa. Barrisa. Maal hojii dhufte ree maaltu argame si ari'aa jiru? Maal hariiwa noo sin argee man fiige isaa hin baddane kaleessa maaliif gidduutti baddanne dheen dhufe. Hojii akkam hojiin galtooti mee hojii galime waa haasaa irraati hojii galii. Mooraa kana keessa argatee hojii. Waan ta'e haasaa jirra. Iddoo biraati hojii sachii maaliif na dhiiftanii deemtanii hin jedheemi ano. Isan naa galuu dideeni halkan hirribana dho. Sagaleessaati? Akkanitti isin keessumsiisetu hin taane dheeni asumatti isin keessumsiisuu laafee dheesna yaade. Erkoo laame? Isumaaf dhufte? Ani summan isin gaafachuu fedhe maalan balleesse. Maal silaa eessa dhanna yeroo biraa somnaati? Rakkoon hin jiru dhiisammas. Maalan balleessedha man kaleessa maalan balleesse. Laame Erkoo?
guyyaa biraa haasa'uu dandeenya waan ta'eef waa isa torbee darbees waa isa dheengaddaas dhiisiiti. Maaliif gidduutti baatanii deemanii malee anoo guyyaa biraa haasa'u rakkina biraa dhiisaa waan biraa jedhu. Turme eessatti ol agartanii isin kaleessa? Kaleessa eessatti ol agartan isin? Mana boo'ichaatti? Haa mana boo'ichaatti. Boo'icha maali? Kaaffeetti dhufaniitu madeemanii. Kaaffee akkanitti keessumsiiseetu hin taaneef ta'e naa galuu dideemi. Kaleessa moo? Turme naa ibsaa mee dubbii kaleessa isin boo'icha firan jaalladhu du'ee dhanii deeman isaan. Kaaffeetti du'ee namichi moo maaltu du'e? Haasaa erkoo hodhaa fi gadhaa gannaqaa fi achi naqaa qabaate mi'a fachuuti naasofnaati ati tasgabbaa'e ta'a. Ibsa bubucaan naa ibsa ifa naa godha agarteetti kaleessa. Maal dhufanii keessumsiisee deemanii? Erkoon maaltu jira sitti fakkaate? Laamee erkoo dhiismi sagaleessaa kana. Maal attamitti na dhiistanii deemtan jedhe isatu na dhiphisee manoo malee waan biraa miti. Laamee makaa akkaa dhuftanii harruma yoo dhiifame. Kaleessaa dhiisuu wayya wayii boo'ichichaa'oo dhiisuu wayya soo yaadachuun barbaachisu wayii boo'icha. Boo'icha maali kaaffeetti dhufanii an keessumsiisee naanna dhiisanii deemanii buna fidinaan jedhanii tuun fidinii hin deemanii. Maaraa softaatti immoo mana boo'ichaa turanii siin jedha boo'icha fira julaa deema. Kaaffeetti bu'aa turtanii isin distiraakter. Erkoo dhiisme ishee qabadhume qabaluuti. Yeroo biraan haasofnu laame dhiisme. Maala dhiisaa distiraakter. Dhiisi waan hin jedheef hin qabaa. Dhugaamu. Dhuguma dhiisi. Waanuma kaleessaa irraan badhu. Eessa dhattaniidha man kaleessaa achi baatanii? Dhiisi waa'ee kaleessaa kan irraan fadhu waa'ee arrattam hojiin attam. Gaariidha garuu isa kaleessaa matuu naa ta'uu dide. Baay'ee mucaa miidhagduudha immoo. Irkoo. Mucaa. Irkoo. Inni kun naaf haifame. Mucaa kam? Mucaa. Durbaa hojii turanii kaleessa. Maarree ishee ati biratu dhaabbattu ana bira dhuftee suura kaatee hin deebine si biratti. Giiftii moo? Giiftii. Giiftiitu isaanii wajjin ture. Achii manni boo'icha. Irkoo. Kakkaete. Nan qabadha deeman nan harkaa ba'e maqaa dha'uuf hin turre. Waan inni ta'u beektu ati caalu kaakfee. Qabadha deeman dadhabe. Ati jenereeshin. Jedhaagaa isuma isinitti bu'uun dhufeerutti. Kakkai. Jedhaagaa hojicharraa sari'ameera. Inni achiis inni asiis naan taane jedhaagaa. Giiftii naa dubbisa. Kakkai.